hordoftoonni keenya sagantaa keenya hordofuudhaan hawwiidhaan egaa nu eeggataa jiru. Maali hin callistaa yaate immoo? Galatuma warreen eeggattan baay'isanii isin galateeffanna. Egaa gaazexeessaa fuuldura waan dubbatan jedhanii nutti himaniiru. Ahaa, kanaaf callistee? Hordoftoota keenya bakkuma jirtan maratti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineetii kan nuti jirru OBN sagalee uummataa kan hordofaa jirtan yeroo kanarraa kaafne immoo sagantaa yeroo kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'udha kan nuti isin biraan geenyu marree akkuma barame egaa keessummaa qabanneetii kan nuti jirru yeroodhaan egaa keessummoota garaagaraa isiniif muuxannoo dabarsu jennee isin bashannansiisu jennee yaadnu isin biraan ga'uudhaan kan nuti beekamnu arras immoo keessummaa qabadheen jira keessummaan keenyas artiist Eeliyaas Shaafiiti egaa artiist Eeliyaas Shaafii diraamaawwan garaagaraa irratti kan beektan, kan jaallattan, kan dinqisiifattan. Egaa hojii aartiitiin immoo muuxannoo waggaa dheeraa kan qabu. Amma immoo gara aartii uummata isaatti, gara dinqa isaatti deebi'eeti kan inni jiru. Egaa isaa wajjiniin teenyee muuxannoo fi mudannoo isaa kan wajjiniin haasofnu ta'a. Ispoonsarri sagantaa keenya dhaabbata daldala buna Qarcaanshee sadarkaa pilaatiineemiitiin ispoonsara keenyadha. Egaa guddisineeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Gama ogummaa kaameraatiin Firaa Hawaas, anis immoo Nasraa Shariif walumaan kan turru ta'a. Turtiin keessan wajjiniin haa ta'uun isiniin jedha. Gara iddoo keenyaatti deemnee tachuma teenya waan garaagaraa keenyaa soofna. Akkasuma galatoota. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakka'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teekinooloojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun hoomtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kan hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Hordoftoota keenya OBN sagalee uummataati kan isin hordofaa jirtanii yeroon isaa immoo kan sagantaa yeroo kaayyooti. Marreegaa akkuma duratti isin beeksisee keessummaa qabadheen jira. Keessummaan keenyas artiist Eeliyaas Shaafiiti. Artiist Eeliyaas Shaafii egaa diraamaawwan hedduutiin ni beektuuni. Fiilmiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan ni beekama. Amma immoo gara aartii kanaatti dhufeeti kan inni jiru keessummaa keenya taatee waan asitti nu argamteef baga nagaadhaan nuuf dhuftee siin jenna. Isinis baga nagaan nu eegdanii asirratti OBN irratti gaagatiin nu affeertaniif baay'ee isin galateeffadha. Baga nagaan nu eegdan. Hayyee Eeliyaas egaa hojii aartii keetiitiin namni kamuyyuu hojii aartii keessatti dinqisiifataa mataa isaati kan inni qabu. Atis egaa warra si ilaalaa jiran keessaa kan baay'ee si dinqisiifatan baay'ee ni qabda jedheeti kan hin yaadu. Yeroo ammaa kana immoo gara aartii uummata keetiitti deebiteeti kanatti jirtu. Mee jalqaba gara sanatti tun darbin Eeliyaas eessatti dhalatee guddatee tun hin jedhani maal jennaan mee? Ani kan inni dhalatee guddadhe karuma karaa Amboo kanaa Ijaajji biyya jedhamtu geedoo dabarte. Ijaajjittiin dhalatee guddadhe. Egaa achitti kutaa shanii natti fakkaata kan achi bahe kutaa shanii amma kan hin baradhe amma kutaa shanii achitti hin baradhe achi booddees Finfinnee abbaan koo nu fudhatee gale. Egaa hamma irratti Finfinneen jira. Gidduu gidduutti maatii dubbisuuf gara biyya keenya nan deema. Kana malee Finfinnee man jira. Gara Ijaajjii garuu maatii dubbisuudhaaf ni deemta. Nan naqa Ijaajjii bichaa miti Ijaajjii darbeeyyuu gaxaree keessa yoo boo'ichi jiraatee gaara biibee gara warjii kan jedhamu kana daannoo noonnoo sayyoo yoo namni boo'ichi jiraate sargiin jiraate dhaqee maatii dubbisan nan naqa. Barnootaan yeroo kutaa shan taatudha gara Finfinnee kan dhufte jechuudha. Sana booda sumattidha kanatti xumurtee gara hojiitti seentee. Mee jalqabbii kee aartii akkamitti yaadatta? Aartii ani ijoollummaa bakka isa sirbas nan sirbaa waan argeen jedha. Egaa wanti akkasii aartii keessallee kan jiru faamilii koo keessa hin jiru. Anumadha kana keessa kan jiru ijoollummaa kaasee gaaggizeen sirbu gizeen waa tokko aktii godha azmaaree haadha isiiti kun eessaa dhufte naan jedha. Baay'een keessanii koo keessa hin jirtu wanti akkasiidha. Nan sirbas ture.
Nuyi Dabbabee tokko jaalladha duratti. Abbituu Kabbadee kana sirba sana dhaggeeffadha. Alii Birraa kana dhaggeeffadha. Bakka nan sirbiin iddoo jaraan gahaa kan jedhudha yaadni koo ture. Kilabiis akkas nan sirbas ture. Dhokadhee abbaa koo nan sirba ture. Sana gidduutti abbaan koo asii barandaa kana barandaa maal jedhamu kun barandaa masaalamiyaa jiru kanaadha midhaan nagadaa. Biyya midhaan kun dhufaa fi anis isa biras nan hojjedha. Makiinaa fe'iisota kanas qabaa gidduutti isas nan oofa. Isaaniin isin gargaarta. Tuman jedhu dhokadheetuun sirbu gidduutti immoo sirbicha nan dhiise. Tuman sirbaa jiru garuu mucaan tokko akkan fiilmii hojjechuuf barreessaa jiru hin beeka Akililuu jedhama. Kilabiitti dhufee fiilmii tokko jammaruufanii Ruhaamaa jedhama wal faana hojjechuu qabna jedhee dhufee achirratti Ababaa Dassaaleen tokkos jirti Ermiyaas kan jedhamu mucaan tokkos jira. Yeroota kana faana Roodaasiin jalqabu hojjennee yeroo sana reef fiilmiin jalqabamuu isaati achi booddee nuti baasnee tuma fiilmiin kun kan biraa ta'ee achi booda immoo maal jedhamu tokko fiilmiin Wusaanii moo maal jedhamu manni hundumtuu ittiin bu'ee Wusaanii kan jedhamu tokko dhufee jedhee fiilmiin ho'aa dhufe fiilmiin Amaariffaa kun. Innaa kanatti dhayaa fiilmii kana hojjechuu jalqabne achitti immoo tokko lama illee kan koos immoo fiilmii Roodaasii jedhu tokko barreesseen isa daayirektiingiis hojjedhee aktiingiin achirratti hojjedhee produce kan godhe sana kan barreesse sana achuma. Itti fufaatuma dhufe. Achumaanii achi keessatti safame. Achuma achi keessatti hafame achi keessaa waan dadhabee jiru isa kaan na jibbisiise. Gidduutti waa akkas waa nagadu wayii jalqabeen ture. Namoota wajjiniin akkas waa makiinaa kan hojjechuu jalqabeen xinnoo qarshiin natti mi'ooftachees dhufee keetanii booddee maal natti toluu didee. Ittiin dhabee maal dhabbiseeti. Hamileedhuma dhabdeen. Hamileen dhabee wayyuanii maayini daldala keessan galee iyyuu aartiin jaalladha maal ijaan achees dhufe jedhee gidduutti itti deebi'ee achi booddee daldalattis deebi'uun dadhabe egaa fiilmii hojjennaa yeroo deemnus yeroo dhaabbannus waa'ee fiilmoota kanaa odeessinaa namoota faana akkas hojjechuu qabna kan jedhu achitti asirtuu qanaat. Diraamaa zaman irras. Diraamaa zaman achirrattis kaaraaktarii waan naannoo ture. Asirtuu qanaat. Yeelija Habtaam. Sanaan dura waggaa 12 ta'een beeku gidduu Roodaasii baasee gara ji'a sadiitti intalli tokko dhuftee mucaan tokko gobazee hojjettiin waadaa fiilmii jedhamu daayirektiinginaa hojjetteetti. Achitti yeroo sana badaa fiilmii Oromeeffaa sinoo'ini ture eelaa ture kan ta'edha. Ijoollee warra Amaariffaarra hojjetan production jara akka jirutti sassaabeen soomii tasfuu warra jedhamu kana hunda walitti sassaabeen fiilmii sana hojjenne. Achi booddeenis baheera. Gattuma jirra mamma. Bareedaadha. Mee egaa yeroo fiilmiiwwan baay'ee akka hojjettee jirtu gaa hawaasni keenyas hordoftoonni keenyas hin beeku atis ammatee kaasteetta. Sanaan ala produce gochuudhaan direct gochuudhaanis baay'ee akka hojjechaa turtedha. Mee egaa nuti amma maal jenna beektaa teenyeetuma namni keenya kun maal jedhaa? Fiilmiin jara kanaa guddateera. Kan keenya maaluma ta'e jedheetu taa'ee waan yaade beektaa amma kan teenya akkana jennu idaa kan isaanis kan guddise ijoollee uma keenyaa idaa gara jechuutti dhufneerra amma maaliif isinis gara uummata keessanitti deebi'aati kan isin jirtanii. Kanaaf yeroon isaas yeroo isiniin affeeree jira. Kana dura maaliif iyyuu gara aartii uummata keetiitti deebi'uu dhiistee jedhee sin gaafadhu. Maaliif sin gaafanne maaliif akka ta'e uummanni keenyas waan beekuuf jechuudha. Garuu achi keessa taatee waa'ee aartii uummata kanaa mee maal yaadda turte yeroo isaanii wajjin hojjettu? Waan sirrii goone yeroon Amaariffaa soo iddoo tokko tokkotti caccabsitaan turan ijoollummaatti. Yaadda maal seenaa Oromoo caalaa namni qabu jiru. Ituu qabiyyeen kun qabiyyee akkas ta'e ituu fiilmiin kun haala kanaan uummata kanaaf hojjetame waan jedhu egaa sammuu namaatti dhufuun niisu. Maaliif jennaan seenaa qabna. Wanta hojjetamu hin hojjetamne wanti hojjetamuu qabu waa baay'ee biyyumaan keenya miti kan keenyammaa nuti hin beeku Oromoon kan isaan beeku Oromootti miti kan barsiistu waa'ee isaa waa'ee seenaa isaa.
uummata biraatti barsiisuuf halamumatti barsiisuuf halama addunyaa marratti akka baramu gochuu fi seenaa baay'ee qaba Oromoon hojjechuu dandeenya. Fiilmii afaan Amaariffaan akka biyyaatti baay'ee hojjetameera akka biyyaatti. Akka warra kaaniitti kanuma Amaariffaa ganaafa. Akka biyyoota warra kaaniitti walaaltee baay'ee afaan kan hundi Amaariffaa iyyuu akka biyyaatti garuu fiilmiin Amaariffaa baay'ee hojjetameera. Bareedaadha. Amma Oromeeffaadhaanis ijoolleen hojjechuu danda'an dhufaa jiru. Bareedaa hojjechaa kan jalqabaa jiran akka kanatti deemnaan uummannis faana dhaabbatee mootummaanis faana dhaabbatee jennaan aartiin maaliif biyya guddisa? Aartiin biyya guddisa. Kanaaf hin guddata jedhee yaada. Baay'isee guddata guddisuu dandeenya. Dhugaadha. Egaa uummata keenyaan hordoftoota keenya OBN irratti nu hordofaa jiran amma kana erga haasofneeti. Guyyaan immoo guyyaa bashannanaati. Namni mana taa'ee bashannanuu barbaada. Kanaafiyyuu diraamaawwan ati hojjettetu jiru kan sichi qilleensarra ba'anis jiru kan fuuldura keenya kana qilleensarra ba'uuf deemutu jira. Diraamaan isin jalqabdanii jirtanii. Simboon jira. Kan abdii fiixee tokko wajjinis hojjennee fidneerra innis amma yeroo dhiyootti gadhiifama jiru. Kan ani barreessas immoo jalqabuuf yeroo xinnoon nu hafa jedhee yaada. Rabbi nu gargaaru. Tole, mee waanuma muraasa akkuma beeksisaatti isin gadhiistan keessaati muraasa kanatti irratti hojjette hordoftoota keenya biraan ni geenya. Jadi waggaa 15 awwaallee turre akkamitti awwaalcha ka'e? Simbo. Dhimmi qorannoo eebba keetii kun magaalaa kana ibiddatti bobeessaa jira. Akkamitti? Firummaa nuti walitti qabnu maali? Gaaffii kana yeroo baay'ee irra deddeebitee na gaafatteetta. Har'a siree abbaa keetiin jechuudha. Dhageesse? Utuun xumuriin deebitanii kan dhufne. Simboo ko dafnee ulfunuu qaba. Ani jaalalli kee guyyaadhaa guyyaatti natti hammaachaa jira. Deemuu qabna. Nama kana hojjete barbaadanii naaf itti baay'inaan lammaan keessa hin awwaalu. Garuu duratti barati sagalee akka qabdu annamarraa dhageera garuu. Yookaan geerarsa wayinuu jettaa yookaan anumatu asii jalqaba gaa dubartiin geerarurraa jaadheetan itti gadhiisa malee inni su'an. Yeroo biraa wayyu ani sirbi. Waggaa meeqa akkan sirbeeti. Maal gee amma geerarsa yerootti hin dandeessedhanii bar geerarsa garuu. Waan itti dhuftu nuun jedha. An jalqabu. Meesirraa jalqabu. Baay'een beeku. Geerar naan jedhu geeraraan geeraa jira namni geeraree hin koofne booda biyya koo jira. Ammi kun dakki ammi kun hin gaa. Ammi kun hin gaa. Garuu sagaleen akka jiru hin beeksisa. Xinnoo jirti jira. Nan dhaabe kuma kootiin barbaadee dhaabe malee sagalee dhabeetu hin ta'in akka sirbu man dhaabe. Tole egaati fiilmii afaan Amaariffaa irratti gaafa hojjettu taatee garaagaraa taatee ni hojjetta. Namni tokko amma taatee hammeenyaa irratti yoo hojjete hammeenyuma sanaan ala ba'uu kan hin dandeenye faatu jira akka waanuma sana irratti ittiin muudame wayiitti jechuudha. Warri garraamii ta'anii hojjetanis immoo garraamummaadhuma sanaan kan beekamantu jiru. Atamma taateewwan ati afaan Amaariffaa irratti ittiin taatee hojjetaa turte gara fiilmii afaan Oromoo, diraamaa afaan Oromootti gaafa dhuftu immoo mee taatee akkamiiti kan atamma taatee jirtu ituu siin jennee maalluun jetta? Kaaraaktarii ani jaalladhu jira. Iskiriptoota baay'ee gizee dhufan kaarakteriin afaan hin deemnoo ta'e waan qalbiin koo hin jaallanne waan ani ittiin gammanne hin hojjedhu. Nama baay'ee didee inni iskiriptii ilaalee maal jedhee deebisaa naan jedhu. Amma garuu fiilmii Oromiffaa Simboo kanarrattis baay'ee nama iskiriptii dideera. Abbuun fidee dhufee fiilmii Oromiffaa keenya akkas guddisuu qabna naam jennee hojjechuu qabdaa naan jedhe. Lekka namtichi kun xinnoo nafaana hin deemu. Karakteriin isaa hin deemu jecha ammaa inni bakka nama hin ta'u jedhamti. Ani ittiin gammanne xinnoo cakkan. Namatti ta'uu barbaadu sanaa miti. Miti namtichi sun. Innaa gara jabina qaba. Gara jabina qaba waan karaa isaatti dhufee
ati karaatti cufnaan si darbatee deema malee akkas waan nama wantu jiru miti karaakteriin sun. Innaa bakka akkamitti guddisna riyaan akkatti hojjettuun barbaada fiilmii kanatti hojjechuu baannan bakka je'uu natti iyyaa boodam. Egaa fiilmii maariifaa baay'ee karaakterii akkasii dideera kanas hin ta'uun jedheen. Bakka inni qabatee innaa hin hojjedhe kan akkanaa dhufeera gaammoo akkas. Namni tokko waan nama hamaa ta'ee hojjeteef hammina hin qabu. Namoonni immoo sitti dibaabaa fiilmii tokko irratti nama gaarii fakkaatu fiilmota hundatti. Gizee ilaaltu fiilmii sana nama gaarii. Garuu jireenya isaa irratti immoo gizee ilaaltu. Nama hin taane wayiiti. Nama hin taane namoonni ta'an jiru. Wanta akkasiis jira. Egaa mee yaadaan gara ijaajjii kanatti si deebisuun koon oolu jidduutti garuu ogeettiin kaameeraa keenyaas ituu sirba tokko uummata biraan geessanii waan jettu fakkaatti. Ituu nama affeerisiin jedhe kan eenyu affeerta? Sirba moo? Sirba Alii Birraaf, sirba Ceekoo, kan sitti tolu jara kana sadan keessaa. Yookaan kan Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa keessaa yookaan immoo kan Artiist Hacaaluu Hundeessaa keessaa. Hundeessaa kan Habbitoo baay'iseen jaalladha Habbitoos. Miti? Sirboota Salammaanuu Garbaadha. Hamma irraa naan Kanaafuu gargar hin baasu jecha artati. Kan jara sadan kanaa keessaati tokko sin affeerra hordoftoota keenya Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa fi Artiist Hacaaluu Hundeessaatti garuu biyyoon salphatu jenneerra walitti deebina.
Egaa sirba si hordofnee walitti deebinee jirra. Galatoomii. Sila waa waliin jennee turre mitiire? Gara ijaajjiitti yaadaan sin deebisaa Okay. siin jedheen ture. Maaliif seete bunayyii walitti nagadatu warra Jimmaa kanaaf jiniin. Dhugaadha. Kana sirriitti beekta mitiire? Nan beeka limmuudha. Limmuu saqa ijaajjii gara ijaajjii kana dhufaniitu namoonni naggaadonni eessumoonni koo buna kana nagadu miizana kana nagadu boqqolloo buna waan arge kana jararraa bitu dhufaniitu mana eessuma koo mana babbaa koo simbulu nan beekaanii buna nagadu buna kana achees fidanii dhufu gabaa ijaajjii gabaa maal jedhamti seete roobiif qidaamee maal jedhamu biyya keenyatti turatti gaboota lammaan kana yeroo hunda dhaabbatu. Limmuu saqaadha dhufan Jimmaatti walitti baasu. Karaa tokko hundumaa jalqabanii turanii waggaa meeqaffaa irraati natti fakkaata. Baaburri Jimmaa fi ijaajjii walitti fidutu hojjetama karaan baaburaa jedhamee. Manoonni ijaajjii kanaan diddiigamanii akkas karaan wantoota ta'e ture. Amma akkam akka ta'e hin beeku. Karaan hojjetama natti fakkaata. Anaan maal naan jedhu luqurni kee gara sana deemaa naan jedhu. Dhugaadha. Namoonni Jimma naan jedhu akkana ijaajjiidha akkasuma shawaa keessaan jedhan. Akkamitti akkas dubbattu. Jara kanatu ollaadha. Afaan kun kanaaf akka ijaajjiin gandi sun kanaaf akkas ta'e natti fakkaata. Gara sanatti deema afaan keenya. Meegaa waa'ee kanaa kaasneerraa anis nan dhagaan ture ijaajjiitti fardaan harreedhaan feenee buna qishirachitti nagadannee achii waan jiru immoo binnee akkana deebinee waan jiru dhagaatuman guddadhanis mee nyaatota aadaa egaa naannaa sana yeroo baadiyyaa deemtu gaa mee nyaanni aadaa kunis gara Jimmaa kanaan walitti dhufa kiijjoo si yaadachiisure. Kiijjoo baay'ee jaalladha ture. Kiijjoo nan beeka biyya keenyatti ijaajjiif gaaraabiif kan jedhamtu biyya akaakayyuu koo jirti. Ijaajjiirraa daqiiqaa 30 akkas deemsisti natti fakkaata. Nan naqa ijoollummaa kootti. Na badeen naqeetan akaakayyuu koo bira naqeetan boqqolloo kana kiijjoo kana qixxaa kana. Qixxaaf raafuun hin jiru achi? Jira qixxaafuu raafuu fintinii jira gara sana kan jiru maalni baaduu furdaa kana. Dhadhaa wantoota godhanii dhadhaatti dabalanii qixxaa kana girgiddaarraa addee walitti kan jedhamtu jirti mana shiifaa dhaqna. Na yaadadha bicha mana akaakayyuu koo akkas kiijjoon gogaan immoo jira kan akka qixxaa fakkaatu kiijjoon. Inni tokko baala wantootiin marameetu baala boqqolloo kanaan marameetu. Isa mulluu wajjin walitti affeelan sana. Affeelan. Inni kiijjoodha. Kiijjoo daabboo wantoo kana mulmul daabboo isa jedhan sana fakkaata. Na baala boqqollootiin hojjetu. Jira cumboon maramee achi keessatti bilchaatus hin jira. Isadhaa qocoqocaadhaan nyaatta kiijjoo kana. Baay'ee sitti tola. Biyya gatti injiroo manatti fakkaata obbo. Boqqolloon duris baay'ee mi'aa. Asitti gizee affeelanii wayii asitti gizee waadanii gama sanatti urgaa ture. Waan sababa maaliif akka urgoonni boqqolloon hin beeku. Dura boqqolloo baay'ee jaalla. Anis yaadaan deemee tan kiijjuchuma waan nyaataa natti fakkaataa ture. Silaallee giddugala aadaa Oromoo keessatti argamnee jirra. Manni nyaata aadaallee jiraachuu qaba isa jedhu asumaan ergaatti dabarfanneetu. Garuu immoo isaan boqqolloo eessatti lanqaxnaa dhagaa isaa fuudhan hojjechuu isaaniin oolu. Dhagaa sana fayyaa adda addaa. Dhagaa fa'i. Dhagaa langa tokkeessiin ta'aniitu dhagaa guddaa jira keessatti. Isarratti boqqolloo kana boqqolloo jiidhaa kanatti naqaniitu isaan hojjetu. Amma daakeedhaaf eegaanne. Amma daakeen kun immoo beektaa amma daakeen kun ammuma amma daakeen ammuma daakamee. Reessi fiilmii keenya ta'uu danda'a. Mooqni isaa jira. Qixxaan isaa immoo jira. Amma naannaa keenyatti leexabaa jedhuuni. Harkisoonis immoo numa jira. Marqaan isaa. Wantoonni hunduu baadiyyaadhumatti hafe egaa. Egaa haala bareedaa ta'e nyaata aadaa si yaadachiisee yaadaan ijaajjii si geessee Jimmaan dhaqnee achii deebine. Amma immoo gaa hojii aartii Oromoo jalqabde kanaa fuulduratti mee hojiiwwan akkamiitu sirka jiru maal immoo yaadaa jirtaa akkuma teenyee aasaa turre siin jedhu kana aartiin keenya guddannee hin cimnee maalidhaa dhaman qabu waan baay'eedha kan jedhamu waan ta'eef mee wantoota akkasii kanas haala kamiin gaammoo walitti dhufuun keessan gaariidha. Muuxannoo walirraa qooddachuu wal cimsaa immoo aartii uummata kanaa fuulduratti ceesisuu hin danda'amu waan ta'eef mee gara fuulduraa kanattis immoo maal ofirraa qabdaa maal yaaddee jirtaa isa jedhutu kaasnee. Egaa wanti nani babarreessee hojjechuu fi taa'ee jiru amma jiru kan hojjetame kan hin baanes akkan siin jedhe fiilmiin abdii fiixee
fiilmii haaraa hojjennee la fiilmii bareedaa. Innis fiilmii hawwiidhaan eegamaa jirudha. Baasiira Abdiinis. Innis jira. Simboon laalamaa jira. Kan biraas namoonni dhufanii haasofneerra. Hin hojjenne gara fuulduraatti ganaa umurii keenya rabbiin nu eebbisuu hojjechuu dandeenya. Egaa fiilmii maayinni yeroomaan waan haaraa hojjechuu qabda. Akkamittiin nama keenya gara fiilmiitti finnaa. Nama gara fiilmii irraa baqate kana waa'ee fiilmii akkasii dhaqee fiilmii ilaala. Fiilmii keenya ijoolleen keenya hojjetaniiru dhaqee ilaala jedhee uummanni keenya itti yaadee fiilmii akka inni ilaalu gochuu qabna. Gara fiilmiitti nuti fiduu qabna. Fiilmii baannee jaratti deemuutu hin ta'in nuti fiilmii hojjennee jarri akka nutti dhufan fiilmii bareedaa seenaa qabu. Fiilmii hojjechuu jechaan kalarii bichaa miti, kaameeraa bichaa miti. Jarroonni kunis hin barbaachisu. Barbaadamu jechuu miti. Seenaa qabaachuu qaba fiilmii. Dhugaadha. Si tuquu qaba. Namni jalqabamee hamma dhumutti kun isa mana koo keessaati, kun isa qe'ee koo keessaati jedhaa ilaaluu qaba. Isan beeku, anadhaa jedhee kolfee fiilmii gisee hojjettu nama boosisuu bichaa miti dubbii keenya irratti nama kolfisiisuu qabda. Amma nama jalqabaa hamma dhumutti nama boosista taanaan dhiisee ba'a namni. Soo kolfisiisi waan boosisuu jiraate boosisi waan itti irraa baratu qabaate barsiisi. Hundumaa qabaachuu qaba. Namoonni akka taa'ee namni akka si ilaaluu barbaadde hojjechuu qabda. Seenaa bareedaa fiddee. Seenaa bareedaa. Seenaa Oromoo kan barsiistu afaan kee duwwaadhaan miti. Oromoon immoo afaan isaatiin hin beeka. Afaan Oromaatiin, afaan Ingiliffaatiin, afaan kaaniin seenaa Oromoo barsiisuu qabda. Oromoon seenaa isaan beeka maalitti hin ta'a? Afaan kee bichaadhaan miti kan hojjettu waa'ee Oromoo. Oromoodhaaf ati kan falmitu kan hojjettu afaan kee bichaadhaan miti. Dhugaadha. Namoota yeroo darbe maal jedhe beektaa? Nuti bar ofumatti maa irraa jedhe. Ofumatti maa irraa. Ofumatti maa irraa. Silaatii kan ta'uu qabu barii afaan hundaanuu biyya alaattis akkaataa dhaga'amuu danda'uun waa'ee Oromoo waa'ee keenya afaan biraatiin akka isaan dhaga'an gochuudha malee afaan isaan dhaga'an hojjechuudha malee hankeenya keenyumatti deebi'aa. Kan jedhu si irra dibnee dabarraa isinumti jabaadhaa nu cimaa yeroo biraa mugaa qophii garaagaraa irrattis bal'inaan wal arginaa artiist Eeliyaas Shaafii keessummaa keenya taatee waan asitti nuuf argamteef baay'ee hojii garaagaraatiin biizii akka turte nan beeka. Egaa kabaja uummata kanaatiif kabaja miidiyaa kanaatiif gara kana dhuftee yaada kee nuuf qooddee jirta. Guddisnee si galateeffannaa maqaa dhaabbata keenyaatiif. Anis baay'ee isin galateeffadha. Akkina kabajanii nama waamtanii egaa intervii kana fakkaatu hojjechuu keenyaan baay'ee isin galateeffadha. Sitiraa keenya galatoomii iddoo guddaa geessee miidiyaan kunis iddoo guddaa gahee si arguun barbaada. Galatoomii ulfaadhu. Egaa hordoftoota keenya artiist Eeliyaas Shaafii wajjiniin turtiin nuti taasisne egaa kana fakkaata ture isinitti toleera jenneeti kan nuti yaannu guddisnee isin galateeffannaa ispoonsara sagantaa keenyaa dhaabbata daldala buna qarcaanshee sadarkaa pilaatiiniimiitiin ispoonsara keenya ture torban immoo qophii kan biraa qabannee kan walitti deebinu ta'a qopheessituun qophii kana ani Nasraa Sharifi gama ogummaa kaameeraatiin akkasumas immoo suur sagalee gulaaltee isin biraan ga'uudhaan immoo firaa hawaas nuuliin kan isin turte torban kun kan yaaddan kanatti milkaa'u kan nyaattan kan itti sifaa'u isiniif haa ta'u fayyaa nu ta'a.